Garee isaanii kanaaf moggaasa maqaa Stop Watch Gang baasanii fi gareen kan socho'an yoo ta'u, hiikni moggaasa maqaa garichaaf kennanis sa'aatii ittiin fiigan jechuudha. Moggaasni maqaa kun yookiin moggaasa maqaa Stop Watch atileetonni hedduun dandeettii dhuunfaa isaanii madaaluuf hordoffii taasisuuf fiigicha wayita eegalanitti lakkaa'uu akka eegalu taasisuun akkuma sarara dhumaa ce'anitti immoo battalumatti akka dhaabbatu kan taasisanidha. Miseensonni garee kanaa Pat Michelle, Lion Wright fi Stephen Reed jedhamu. Lammummaan isaanii Kanaadaa yoo ta'u, gocha saamicha isaaniitiin kan leellifamanii fi gocha saamichaa isaanii kanas wayita raawwatanitti karooratti fayyadaman yeroo asiif achiin jenneen deeggaramanii ta'uun isaanii immoo ajaa'iba nama jechisiisa. Miseensi garee saamichaa kanaa Pat Michelle bifa bareedinaa gaarii fi garaa kan laafu yoo ta'u, dursaa garichaas ta'e kan tajaajilidha. Lion Wright immoo karoora baasuunii fi malawwanii fi haalawwan ittiin saaman tarreessuun kan beekamudha. Namni sadaffaan Stephen Reed immoo humna cimaa garichaa ta'e kan tajaajiluu fi gocha saamicha isaanii kun yoomii fi eessatti raawwatamuu akka qabuu fi gochi isaanii kunis qalbii namootaa akka hin hawwanne taasisuun saamichi isaanii kun bu'aa qabeessaa fi milkaa'aa akka ta'uu fi gahee isaa kan bahudha. Walta'insa qindaa'aa isaanii kanaanis duula saamichaa isaanii jalqabanii kan xumuran yeroo daqiiqaa tokko hin guunne keessattidha. Kanaanis eenyutu maal akka raawwatee xiinxaluu fi haala hin danda'amnee fi poolisiinis dhimma kana adda baasee beekuu fi yeroo akka hin argannettidha saamanii kan miliqan. Seenaa guutuu kana Mashaalaqaa Tube Afaan Oromoo irraa ni argattu.